حواسنا بيجي جرو دمك أنا جرمو هندمي نمو وجرت كم يكون مو نمنا كينيا وليف أكمل يروقت بيجي تجو ركونين أنا رك دراسة دكتور مصطفى بقربي مكان خرب يخيل سفيدة جركبة دورت خلينا نقول سلام جينتي أشوف دراسة كده قالتهم يا سبيل رادا كبرلا نسينا أبو تندو نديك سيسة ريكاردي دان سريسو بربادا أنا دكتور أمتي لا دكتور أنا health professional أخيرا نسينا أبو تندو قالتهم هذا يرونا ندري تجارة ترادفو كيبل تاني هوتيل ناكابدني فنفني دنا كيسا هنقالت نجار سيستني جولة فرقية ما تيتو كيسان هندر ربنا قوتن دكتور أنوار آدم فاتو نوجي ترى but فرقية أول نتيجة جدا هدو ترجلتهم هذا كان جتي مكان جي مصطفى مسيبرو نانجاني كان دفع كندا راي ترتي almost وقادي دما بودان بيا كان دفع تندرا 2013 ترتي وقا قداني مو أكسي بودان دفع يرورا كوتا كترته دوكانne sene dokanne bane amman tanammo alhamdulillah haala jijjira mata ko kaysa dufne is a beautiful time yero bareda ture eddu galatoma so way biyara singa fanne bi Canada dame umata kenya akkalme isno bi Canada sangarta kamti wagga didelo harka turtame Canada yitun biya heddu baredu biya mirgina ma ittikhabajamu biya namni charraqate iddachu dandahu biya namni ittibaratu biya login injirre jecha jarutu jira Canada is the land of opportunity janin biya garte abban fede maname itti frigo sisi subitisan akkata saate magaalaa nan keessa jiraadhu Winnipeg janin magaalaa haalaan qorritu oromonni hedduun jiranii yoo jabaatte nuti toora nama meebii kuma tokko taane jabaatte so akkasii Canadaan biyya gaariidha biyya hedduu gaariidha land of opportunity Canada is the land of opportunity namni bakka itti carraaqatee itti baratee manaama isaa galmaan ga'uu danda'u akkasumallee tahee garuu jiruu gaarii jiruu sadoo san keessa odoo jirru waan si ajaa'ibsiisu wanni nan taajjabee warra nama biyya kana jirurra nui warra ala jiru saniitiitu waa'ee biyya kana halkanii guyyaa cinqamaa halkanii guyyaa dararamaa we are more connected biyya keessa jirru sanirra biyya san maallaqa irraa godhanneeti jiruu gaarii irraa godhannee sadoo irraa godhannee mana babbareedaa irraa bitannee konkolaataa babbareedaa keessa oofna malee halkanii guyyaa yaanni keenya asuma ture waggaa 20 dabre kana gizeen kana ji'u on behalf of almost all Oromo people jechuun hin danda'a hawaasni keenya halkanii guyyaa yaanni isaanii hawwiin isaanii fedhiin isaanii silaa biyya isaanii tana deebi'anii haadha abbaa isaanii hiriyoota isaanii qilleensa bareedaa kana unachaa jiraachuu barbaadan akka tasaa tahee akkuma isinis beektan akka nutis beeknu haala siyaasaa tana dura dabree fi rakkoo adda addaatiin rakkoo ikoonoomis tahaa rakkoo siyaasaas tahaa namni keenya baqatuudhaaf muddamee biyya ambaasan keessa mana godhannee jiraachaa jirra gabara dheeraadhaaf. Kanadaan faarsi jirta. Faarfamuma qaba. Sidurallee Kanadaan gartee faaruu sidhan mana gabeetanis tulan dura geenya kara biyya galuu maaltu isa kaasame. Dhugaa dubbachuudhaaf economic refugee turre ani baqataa siyaasaati. University Finfinnee waggaa lama odoon baradhuutiin ari'amee biyya tanarraa deemee Keeniyaa waggaa takkaa fi ji'a 5 taayitiin Kanadaa dhaqee jiruuti guutuu akka aktiivizimiitiin dabarse siyaasaa mootummaa dhufaa dabraa mormaatiin dhimma uummata Oromoodhaa dubbachaa as gahe eega mootummaan kun dhufe jijjiiramni biyya seene diasporaan karaa nagayaatiin biyya isaa seenee bahuu ni danda'a afeerraan jaamtu godhamte qaama mootummaa karaa adda addaatii fi imbaasiilee adda addaatii wajjin wal dubbachaa turre nagayaan baanee biyya keenya galuu akka dandeenyu investimentii yoo barbaachise godhuu akka danda'amnu afeerraa waan nu godhameef sodaachaatuma mataa qabannee dhufne alhamdulillahi promise seenan san hin cabsine eessa deemtaa karam deemta jee namni baalanarra buuse hin jiru bakkaan dhaqe hunda seeraan na keessummeessaniitiin ji'a lamaafin dhufe Selana Radum Wate, Sadarka Tunge, Dunjana de Turinsero Tana is unbelievable. By the Kanatigamadi. Baradarachu. Akamale. Okay. Barad Alhamdulillah. Okay. Harabijar of Tajirtama, Salafu Dr. Mustafa,
Ati dokter dah je cakap rendis. Akasire sama jaris. Bar bijanganati achi timela chula. Nama kerti na seterka kerti nursing ka bana tu doktor aja memang. Garu sama nursing citi profesional aja. More marhaban. Me finna kamati yohan biya butu me kamati butu. Yoro kerti biya ba guru wandi kerti daga turtani bi. Kaisa ufti wanda kaisa. Hal kerti umat khanya dan mungkin umat khanya kerti akam tur. Honestly speaking, gaafa biyya jirru biititu waan galabaabatamu jirtu takkaatu odeeffama ture. Oh yes. Anu warra akkasii siyaasa akkasii oofu keessaa tokko. Yoon arkitee jiraatte OMN irratti BBS, BBC, CTV News, miidiyaalee addunyaa kanarratti kanneen affeeramee irratti hin dubbatin hin qabu. Informationaan arkadhuu fi akka dhugaatii fi kana dogongorsiisan idduu akka waan biitituun ibidditti shadamaa jiruutti hin jirretti akkasii beeyna turre wanneen dhufee harkatti qishu adda rakkoon hin jirtu jechuu miti garuu wanni social media irra deemaa jiruu fi haalli social media irra odeeffamu ummata keenya almost to the point namni hirriba dhabee halkan onneen isaa dhawattutti jira namni keenya alarraa amataan kiyya. Waanin dhufee asitti arke total opposite finfinneen guutuun nagaa qabdi yeroo dirree xayyaaraat irraa bu'u visa center irraa qaasanii baga nagaan kara biyya abbaa keetii dhuftee borsaan kee bakka kanaan gabbu'aa kottu asiin fudhadhu yaanii ijoolleen afaan oromootiin si dubbisti irra guddaan isiiti kabajaadhaan bakka borsaan kee jiru nageessanii hanga bakka isin jirtanitti na fidan. Boru jechuun baatii lameen kiyya hanga arra namni ol gori gaggori naan jeen jiru bakkaan dhaqe hunda kabajaadhaan jaalalaan na keessummeessan kana jechuun birokraasiin bakka dheetu kan hin jirtu jechuu miti san lack of work ethics amala hojiidhaa rakkoo biyya guutuu keessa jirtu malee loogiin ati sila Oromoo taateef takka Amaara taateef takka saba biraa taateef individually addansi fooyanii miidhaan namarra geessuun agarreen kijibni haraami asirraa iddoon hin naanneen hin qabu Dirreedawaa dhaqeetiin jira Harargee tana keessa bakkaan hin dhaqan hin jiru hanga Baddeessaa Harargee lixaa baadiyyaalee adda addaa tana keessa deemeetiin jira wanni nan arke gammachuu malee so far hamtuu nagarre kaniin irraa dubbachuu hin dandeenye westiin deemne karaa Gujii gadi hin buune sanii achi lafaan irra ejjedhetan asiin hanga Xaafoo hanga Bulbulaa hanga Galaan deemeetiin jira gammachuu malee hamtuu nagarre. Hawaasa biyya keessa jiru dammaqanii jirammoo hin dammeen immoo hojiirratti kami yookaan immoo namni keenya waliif akkamii yeroo galtu biyya keessatti jechuudha. Rakkooniin ana rake rakkoos jaamuu maltii furmaatas ta'u maltii at the same time in general hawaasa keenya kana hawaasa biraatii wajji yeroo wal bira qabdu ekonomii irraa hedduu fagoo jira namni keenya. Bilchaltii siyaasaadhaa beekumsi abbaa biyyaa ta'uudhaa akkuma jirutti tahee namni keenya ekonomii irraa fagoo jira. Magaalaa Finfinnee baranaan asii barachuu ture. Nama diree uffate fakkeenyaaf amma ijoollee Harargeedhaa nama diree uffate karaarra deemu yoo arkine karaarraa fiineetitti dhufnee ijoollee warra isaati jennaan. Sanarraan tana jijjiiramteeti biyya guutuun Harargee fakkaatu jira. Biyya guutuun diriyaati jira. Boolee Mikaa'el tana madheen ganda mucaa tuulamaa tokko wajjin hin deemu ture. Ganda kana arra booda ganda noolee jennaan malee Boolee Mikaa'el jechuudha haaftuu ije. Xiqqaattus guddattus carraaqqachaatuma jiran. Garuu more of karaa organized taheen namni keenya micro economicsiinis ta'u haala mataa walitti qabataniitis ta'u individualis ta'u akkatti baankirraa liqa fudhatanii ijoollee nama jimaa kararraa gurgurtutuun ijoolleen buskutaa fi waan adda addaa shaayii dhaabdee gurgurtutuun sila organized tahanii mataa walitti qabatanii waan gurguddoo sossoosuu danda'anii hireen ni jirti arra akka durattiitii miti. So garuu hiree tana wallaala beekumsaatirraa haa ta'u karaan itti cufamee haa ta'u nama isaaniif barnoota kanurraa haa ta'u hin beeku namu kophaa isaa fiiga. Hoggaa kophaa kana fiidu hedduu guddachuun nama dhibdi biyya developing country biyya amma guddachaa jirtu tana keessatti. So tanaafuu rakkoon akkas akkasiitii jira malee
hireen ni jirti namni keenya guddachuu ni danda'a carraaqachuu ni danda'a adaamattis goree laaleetiin ture adaamaan isa akkasuma daayivarsii jira namni ka jimmaa jira ka harargee jira ka baalee ka arsii ka wallaggaa bakka irraan jiru namni walqixa fiigaa jira amma gaa karaa wanni an taazabe soo far tana fakkaatti wanni an taajabe abdii takkaa jira qilleensa abdii tokkootiitu biyya keessa jira at least naannoon an dhaqe kana keessatti naannoon an arke kana keessatti so minor individually mana nama hundaa keessa rakkoonni jirti ekonomiin isaa malee qaalee jira qaalooyinni amma fakkeenyaaf duratti qarshiin kumni mindaa barsiisaa tokkooti arraan tana qarshii kuma barataa tokkoof yoo kannite si kofla qarshiin kumni humaan bittu jiruun baay'ee qaalooyti rakkoo gisee jennu kaatagorii karaa adda addaatti irraa dubbachaa jirra malee anama fakkeenyaaf anaaf luxury maaliif 2013 gaafan biyya kana dhufu akka hattu seeneetiin akka hattu bahe sodaa gurguddoo waan hin qabuuf airportii keessa iji sibba baasaa the fact that arraan tana bakka nan dhufe kana namni oromoo na dubbisee obbo baga nagaan biyya keetti dhuftee hottu gali bishaan si kanina maal jedhanii si dubbisuun kun anaaf hoppii wayii takka natti agarsiisa rakkoon guddoo yoo jiraatellee hiikamuu ni dandeessii ta'ettuun natti mul'iste. Hireen investimentii dhaabanaadhaa jawwara qarratti anama fakkeenyaaf biyya alaatti irraa hin dhufee akka daayispooratti invest biyya kana godhuudhaaf hulaan naa banaa turte. Akka hulaan daayispooraadhaa banaadhaa sanitti lammii biyya kanaa nama biyya kana keessa jiraatu hangam takka akka banaate hin beeku. Abbootii qabeenyaa warra biyya kanaa tokko tokko kan inni arkee wal dubbise alhamdulillah bara TPLF bara dargis yoo ta'e namoonni keenya qabeenya hanga sossoosuu danda'aniitu jira. Arrammoo limitiin san hin jirtu. Hanga dandahan hanga humniti isaanii dandeessee carraaqachuu danda'anii to the point yoo namnummaan keenya mudhii hidhatee akka carraaqatu taate hulaan akka banaa fi taate natti himan abbootiin qabeenyaa tokko tokko. Duuba namni silaa waliin guddata. Abbootiin qabeenyaa ta biyya keessa jirtu tun yoonii fi hawaasni isaan keessaa carraaqatan kun ekonomiidhaan ol wayyaa'uu baate namni isaan irraa dalagatan hin jiru because namni walirraa bitee wala gurguratee waliin guddata. Tujjaarri samii dhaqee miskiinni immoo yoo achi gad jiraate middle classiin yoo idduun jiraan guddinni biyya takkaa sanii meeshaa ta'a. Amma fakkeenyaaf biyyaan irraa dhufe Kanadaa tujjaarri akkasii sadii dhaqee miskiinni akkasii daka jiraatu hin jiru. Irra guddaan hawaasa middle class kajaaniin kana jiddu galeessa. So jiddu galeessa kanaati taaksii gibira kafalee karaan akka bahu airportiin akka maintenance taatu manneen barnootaa deekeerrii buufanni fayyaadhaa hundi seeraan akka deemu ka godhu warra middle class family dhaa kana warra qabeenya jiddu galaa qaban kana biyya kanatti immoo wanni taasifame tujjaarri hedduu tujjaare miskiinni immoo hedduu dhukkee ta'e so wanni san jijjiiramuu qaba. Abbootiin qabeenya biyya kana naannoo keessa qabeenya horatan san irratti invest godhuu qaban mana barnootaa ijaaruun haa ta'u karaa diriirsuun haa ta'u gibira seeraan kafaluu haa ta'u infraastiraakcharii irra carraaquu haa ta'u karaa adda addaatiin hawaasa qabeenya irraa horatan kana deebisanii isaan irratti invest godhuu isaan barbaachisa. Anama fakkeenyaaf reesturaantii Oromiyaa keessa jiru tokko yeroo dhaqee namni afaan Oromootiin na keessummeessu dhabamu na dinqa. Odoo ijoolleen Oromoodhaa rakkoo gurguddoo ikoonomiidhaa keessa jirtu nama afaan Oromoo hin beekne naannoo biraatirraa fidanii asitti hayar godhanii dalaysiisuun hedduu nama aarsa. Waan biraa kan inni taajjabee jira. Magaalaalee tan hunda keessa ijoollee kararra teessee buna gurgurtuu jira. Irra guddaan tun ijoollee teenyaa miti waan si ajaa'ibsiisu. Ijoollee naannoo biraatirraa dhufeetu bunneen kana gurgura. Michoota akka bira ta'een haasisiis guyyatti hangam takkanii dalaydaa buna kanarraa jeeni. Yoo hangam xiqqaattee 5,000 irraa hanga 10,000 gaafaan dalaguu jira jetti. Guyyatti bunuma kanarraa istiraatejii eeriyaa ta'isi biildingii oofisa mootummaatiitu naannoo san jira. Warri mootummaadhaa kun akka jiranitti hojjetan mootummaadhaa kun achi isii biraa dhufanii buna kana dhuganii waan akka qorsiitii fi waan akka buskutaa kana kanas maddiinni gurgurtii waan akka dinnichaa kana affeelteetii achiin gurgurtii. She makes a lot of money. Michoon nama naannoo keenyaati miti. So ijoolleen teenya maaliif waan akkanaa kanan gootu? Starter capital yoo hin qabaanne abbootiin qabeenyaa akka wal beekaniin illee taatu akka wal dhalawan illee taatu fira ifiit illee fidanii
Ho zalaalam baatirraa maallaqa ergaa fi oolurra yeroo takka waan rakabooti ittiin bitattu siiniilee kana ittiin bitattu buna baatii takka sii ga'u ittiin bitattu siifin kenna dalagaa kana eegaladhuuti carraaqadhu yoo jedhaniin hogguu qurxummii qabanii nama nyaachisuu yoo danda'in abbaan qurxummii san akkatti qabatu barsiisuu taha jechuudha. Kanumaatu guddatee buna dhaabuu kanarra kiyooskii xiqqoo takkatti achi bahaa koofi shoopitti achi bahaa guddinni karaa kanaan dhufa. Mootummaa qofarraa eeguu fera isaa haala jiru qofarraa eegu yaasuu birraa guyyaa tokko doolaara rakkadeen na wayyeesse jechaa oolurra yeroo takka takka responsibility ifirrattis fudhatanii guddachuudhaaf carraaqqii mataa ifiitirraa godhuun barbaachisaa na fakkaata. Okay, hawaasa biyya keessaatii fi mootummaadhaa fi hawaasa gartee biyyaala jiru jechuudha. Mee isaan kana akkamitti walitti aarsuun danda'ama yookaan immoo garaagarummaa isaan gidduu jiru akkamitti wal qixxeessuu danda'a? Akkamitti wal gochuu dandeessa? Laal rakkoon hawaasni biyya alaa qabu miidhamee biyyarraa bahe. Miidhaa saba isaa hin danda'u. Warra biyya kanaa hin miidhamne jechuu miti. Namni gaafa miidhamne gurri duude hadaraa milinik ja'a jedhanii miti waan akkasiisaniitiitu hawaasa keenya haala jiru harkaa qaba. Yeroo hunda bakka defensive mechanism irra jira sabni keenya akkana ta'e maal akkana ta'e akkana ta'e jenna always defensive opposition irra jira malee positive side gamana jirtu hoo maali jennee takka laallee hin beeknu. Tana rakkoon guddoon hawaasa keenya haala harkaa qabdu economy irraa marginalize tahee jira namni keenya haala jiru economy keessatti involve godhee jiru. Bara dhufaa dabraa mootummaan dhufaa dabraan sagalee diaspora irraa ifirraa qaqqabuudhaaf opportunity adda addaa kennaaf. An 2013 gaafan biyya kana dhufu aangawoota mootummaadhaa gurguddaadhaan saahiba qaba. Lafa tana hirna sii kennaa fuudhiitii invest irra godhi. Dirreedhaadhaa lafaa sii kennaa fuudhiitii invest irra godhi naan jedhan. Dhiiga obboleeyyan kiyyaa hin dhuguu hallayyaa isinii haaseentu jeetiin biraa deemi. Warra gaafa san saahiboota kiyya kan saba biraatii fi sabuma kanarraa illee xiqqishu narra waa hubate gaafa san akkasitti investimentii sanirra seenee ififillee guddatee hawaasa kanaafillee bu'aa buusuu hin beeka. Maaliif yeroo ati dalagaa takka yoo biyya kanatti uumte diasporaa fiddeetii miti kaasit dalaysiistu faranjii fiddeetii miti kaasit dalaysiistu ummatuma Oromoo ijoolluman akka reefuun tana dubbadhuusanii dalagaa uumtaaf jechuu. Fakkeenyaaf multi purpose building takka yoo diasporaan tokko dhufee asitti banee kan hire gootee dalaysiistu ummatuma kana. So nuti sila mootummaa kana jibbinuuf jecha always waan mootummaa kanaan dhufu hunda eksi irra goona. Economy siyaasaas hawaasummaas waa hundaa'u black goonee bira kunna jechuun ni dinna. Garuu hawaasni dammaqe maal godhaa mootummaa kanas criticize godhaati bakka irra sirraa'uu qabu sirreessi jechaani lolaani hiriira irra bahuu yoo fedhamtes irra bahaa economy biyyaa keessatti immoo involve godhuun dirqama taati. Siyaasa biyyattii keessatti dirqama itti involve gootee sirreessuun dirqama taati. Tanaafu waan akkasiitiin arge garaagarummaa amma biiroo diaspora Itoophiyaa kanas dhaqeetiin biiroo diaspora Oromootis dhaqe waan si ajaa'ibsiisu nama keenya nama tokko lama yoo agarte jabaate salfiin immoo guyyaa guutuu akkana dhaabbatti. Wajjira investimentii bakka hunda dhaqu nama keenya keessaan agartu. Duba san maal sitti agarsiisti beeyneetis ta'u wallaalaanis ta'u economy biyya tana dabarsinee hawaasa biraatii kennaa jirra jechuudha. Yeroon faaktii jirtu kana lafa kakkaa'u saayiboonni kiyya namoonni tokko tokko maybe Mustafaan achi dhaqee PP tahee lafa fudhatee dhufee jechuu malan an PP hin taane aangawoota PP hedduu wajjin taa'ee haasayeetiin faaktuma akka jirtu tana lafa kakkaa'ee fi jira. Aangawoota opposition parties namoota adda addaa tii wajjin wal arkee haala rakkoo biyya kanaatirraa dubbadheetiin jira. Tokkolleen isaanuu kan membara keenya ta'inaan jee nagaafateen jiru anis ta'uudhaaf fedhinaan qabu. Garuu dhugaa jirturraa dhaabbadheen dubbadha. Ani nama sammuu xiyyaaf jiraatu waan hin ta'eef jecha. So amma ofiisa diaspora Itoophiyaa kanaa fi Oromiyaadhaa kana gizeen dhaqu salfiin asirraa achi dhaabbatti. Namoota naannoo biraatiitu lafa Oromiyaa kanarratti investi godhuudhaaf salfii qabatee dhaabbata. Nama keenya hin agartu as keessa. Inuma jiru. Inuma agartu. Kan inni hin kijibne guyyaa tokko miciyoo takka arge. Yoo hangam xiqqaatte waajjira diaspora Oromiyaa hoggu sadii moo afur dhaqe waajjira diaspora Itoophiyaadhaa hoggu lama dhaqe. Waajjira investimentii biiroo Oromiyaadhaa marsaa hedduun itti deddeebi'e. Salfii dinaa san keessaa nama keenyan agartu. Kun maal si agarsiisa waraabessi lafa keenya irra kulanaa jiraachuu si agarsiisa. Gam tokko nama uummanni keenya
nuti opposition waafi defensive malee waan kana naa quban qabnu jechuudha. Ani maalin siin jee yaadatte gaafan dura biyya kana dhufu mustee maaliif lafata maaliif investing goone gisee naan jettu maaltu na darreen uummata kana hojii mataa bakka kaa'an. Ani Kanada mana guddaan qaba, jiruu gaariin qaba. Manaan akka asii jaaruu barbaadu achittis jaarrachuu hin danda'a. Maaltu na darree biyya na kabaju biyya mister jettee gannaa salaattee waan hin godhu naa godhuu dandeessu odoon qabu as maaltu dhufee na darree siin jee beeyta. Push na gootaniin akkan invest godhu na kakaastanii mee haa taatu lafa abbaa kiyyaati yoon ifin investaan hin goone eenyutu invest godhu yoo opportunity jiraatte jee explore godhe. Karaa gaariidhaan saqeessu meeysanii. Yeroo investimentii kana gootu siyaasaadha hojiiwwan walitti qabamu hin jiru. Must PP ta'uu qabda namni siin jiru hin jiru. OLF ta'uu qabda namni siin jiru hin jiru. Ati shan dhagee namni si gaafatu hin jiru. Is strictly business related. Business irraa dubbatta. Business kee project proposal mucaan naa katabe nama Amaaraati. Waan akkanaan lafa xiyyaarratti hojjechuu barbaada. Haala kamiiniin invest godhuu danda'a qabeenyaan biyya alatti horadde kana nama keenyaaf akkamittiin dalagaa hiikuu uumuu danda'a jee waliin taa'ee business consultant waliin mari'annee project proposal baaseen investmentii biiroo Oromiyaadhaan naqe. Aangawaa siyaasaadhaa tokko wajji wal arkeen jiru. Fuula dura gaa'oo cidhaan na qaban hin beeku. So far hanga amma namni kana ta'e san ta'e naan jee hin jiru. Solely fedhii tiyyaan ejjennoo kiyyaanin waanin taazzaberraa nama keenya ka ikoonomirraa fagaatee jiru kana laalurraa quuqama na dhagayameen investimentii kanas seenee hopefully ni tolti jeeti yaada ji'a lameen kanarratti fiigaa ture sammuuti isin na jijjiirtanii jechuudha yeroon achirraa dhufu pilaana waa investi godhuun qabu completely family laaluuf hin dhufee akka tasaa tahee rakkoo namoota keenya naannoo Finfinnee kana keessa jiran arkeetiin mee anillee yoon furmaata namuma 10 fi 15 illee waan hojii uumuu takka yoo kaniin godhuu danda'u jeen itti seenee so far karaa gaariirra deemu jirti. Eessa akka dheetu hin beeynu tanaa jiraa siin jaaqa. Gaarumatti xumuramti shaallaa'e sagantaan keenya gama goolaba deemaa jira. Isallee dadhabsiifne haasaa hedduu dhagartee waa keessa goruuf isiniif yaalle tolemee waa'ee Finfinnee meenuu kaasame. Finfinneen kan hime. Finfinneen baay'ee guddattee an asittiin baradhee Yuunivarsiitii Finfinnee honest to God Yuunivarsiitii Finfinnee naannoo saniihu hedduu jijjiiramte. Duratti American Embassy ol dabarraan wanta kan jirtu amma moolli gurguddaan cuwaataa irraa bitatan naannoo Shiromee daraa janii sanii Finfinnee American Embassy ol jira. Asii lafti almost qaallittiidhaa fi wanni dhaan Bishoftuudhaan wal tokko jirti. Karaa xaafoodhaatiin adda baatee jirti. Hisaaba malee guddatte. Namni keenya hedduu magaalaa dhufaa jira. Dimogiraafiin lafaa baay'ee jijjiiramaa jirti. Garuu namni magaalaa galuu qofaan jijjiiraman fidu ikoonomiinis akkasumatti empower ta'uu qaba. Hangam takka namni keenya ikonomii keessatti akka hirmaachaa jiru hin beeku. Garuu akkuma jiru jennetti xiqqishoo rakkoo haala siyaasaa xarafa biyyaatii irraa karaa Gujii fi Wallaggaati irraa jiru irraa kan hafe maybe namni keenya xiqqisho ifa abdachuu dhabuutu mul'ata. All in all rakkoo Finfinnee keessa jirtu tanii nan argee namni keenya bakka qubatu hin qabu mana karaa keessa gala irra guddaan isaati namoota waa xiqqishootu mana jireenyaa qaba. Very few namoota harkaan lakkaa'u. Magaalaa takka keessatti ati yoo always firuma kafalaa oolte abbuma qabeenyaatu fayyadamu malee namni hin guddachuu hin danda'u. Karaa biraatiin namni sadaqaa kadhatu heddummaate. Wanni tokko immoo kan arginu nama wayiin haasofsiisan. Wanni takka kan hin taazzabeema fakkeenyaaf mana nyaataa sana'aa yeroo dhayitu nama lamaatiitu nyaata nama 4 nama 5 gahu ajaja. Akkuma agarte sanitti atis ni beekta xiqqishoo irraa nyaataniiti nyaanni san ganna qaba. A lot of wastage of food. Nyaata hedduu waste godhama. Biyya tana keessa waan beelli jiru hin fakkaatu. Nama wayiin gaafadhe akkamii biyya tana keessa goggoginni fi dhabaminsa roobaatirraa fi kan ka'e fi haala siyaasarraa kan ka'e beelti ni jirtii akka jirtu beeytaa hin jenne mandii mana warra wanni sanirraa gabbaane sanaa kanarraa gabbaane hin beeku naan jedhe.
lafa maybe kilomeetira 300 lafa hawwii guddinaa jedhanitti haati ilmoo odoo harama luusistu beelaan duute jecha dhageessee jirta jennaan hin dhageenye nan joorni kanaan jirtu bee magan so wal quban qabdu finfinnee tana akkuma siin jette haalli siyaasaatis hedduu bareedaadha namni eessaa deemte eessa galta siin jiru xiqqaatus guddattus namni warri waa qabu san akka gaarii qaba information flowing siin jirtu na fakkaatti rakkoo naannoo biraa jirtu warri finfinneedhaa waan takka irraa quban qabu. Nama North America jiru fakkaata basically. Guddina magaalaa birallee akkasumas dabrees dhimma biyyaatirraa waan takka quban qabu warri finfinnee carraaqqateetuma fiigee qarshii ari'uu malee so tanaan ajaa'iba natti. Dhaamseeti namoota gartee biyyaan baay'aniif. Dhugaa dubbachuudhaaf wal beeynaa miti namni narra mootummaa kana morme hin jiru fuula durallee mormuun bakka barbaachistetti ni mormina kan morminuuf furmaata hawaasa keenyaaf fiduudhaaf mormaatis mootummaan kun akka jijjiiramus godhama biyya teessan dhuftanii investirra gootanii aalii teessan odoo namni gamanaa fi gamas isiniin hin jenne laaltanii akka deebisan I guarantee you this kana experience firraa qabuuf jechuudha. An nama miidiyaalee adda addaa OMN irratti BBS irratti BBC irratti CBC irratti televiziyoona biyya Kanadaa keessa jiru yoo hangam xiqqaate 4-5 wajjin dhaabbatee mootummaa kana gacciraa ture. Du'aa Haacaaluu Hundeessaa irraa kaasii hidhaminsa Jawaar Mohaammed irraa kaasii yeroo adda addaa san hubannoo maybe dhugaa qabdu taha maybe dogongoraa qabdu taha yeroo san irratti ejjennoon tiyya waan hin harkirraa dhaabbadhee mormaa ture. Waan kana ta'eef yeroo nan biyya dhaqe maybe na hidhu malanii maybe na tumu malanii maybe na ajjeesu malan jee sodaachaan ture akkan jeetti namni ol gori naan jeen jiru nagayaaniin biyya tana hangaan deemuu danda'u keessa deeme keessaa gale ta investimentii itti dhiisaadhaa dhuftanii saba keessan haadha teessan abbaa keessan biyya teessan laaltanii deebuu gaarantii rakkoo takka malee akka dandeessan nima kota biyya teessan laala an ji'a lamaaf nas ture hedduun gammadee yoo hangam xiqqaatte baatii ja'a takka amata keessatti deebi'eetiin dhufa malee that is my promise ganaa Meeksikoo fi Kuubaan hafte biyya keetiin vacation yoo mootummaan hin dogongoree mootummaadhaan jirami. Dogongorri mootummaadhaa always ni jira. Dogongorri inni guddaan dippiloomaasii hawaasa daayaspooraati wajjin qabu hedduu laafaadha. Yeroo nuti achirra as lollu waan akkanaatti tahaa jira nama keenya dhumaa jira nama keenya beelawaa jira maal godhaa jirtanii gizee jennee nuti dhagaa harru wanni isin jettan san sirriidhaan nuti immoo waan kana godhaa jirra akkana nu hubadhaa jenneen wajjin relationship hin jiru. Mootummaa fi daayaspooraa hedduu yeroo hedduu hariiroo diinummaati jira. Hariiroo diinummaadhaa kana xiqqeessanii for the common good of our people. Mootummaan kunis hawaasa kanaan bulchaa jira jaa daayasporaanis haloluuf saba kiyyaatiitu cunqurfamee tanaaf lolaa jechaa jira. Isaan lameenuufuu waan tokkoo fi dhagaa haraa jiran. Kun akkami bakka takka deebi'ee madaalliin kun baalaansi tahee bu'aan hawaasa keenyaa kun eeggamarratti yoo wal dubbatan gaarii na fakkaata. At the end of the day mootummaatu garaa bal'aa aangoos qabeenyaas miinsis qaba waan ta'eef completely akkamitti akka naan jettan jeetuma nama hunda ija diinaatiin ilaaluudha kottaa nu gargaara nu wajjin jijjiirama kana fidaa akkuma duraan jaan sanitti haa dhufe hidhaanii dhuu odoo hin ta'in haa dhufe ariifuu odoo hin ta'in haa dhufe dhagaa haruu odoo hin ta'in namoonni akkamitti akka isaanii wajjin dalaguu danda'u bakka shoorti kamiingiin jirtutti bakka irrinni jirutti yoo namni yaada kenneef irrinna san guuttachuudhaaf yoo tattaafatan hawaasni illee garaa laaffateetiiti biyya ifiitillee dhufuudhaaf abdii qabaata akkan siin jettaan sodaachaatiin dhufe mataa qaqqabachaatiin dhokachaa dhufe wanni argamu waan lama adda addaati so saniifuu opportunity jira yoo ati completely siyaasarraa walaba taate biyya tana keessa nagaan seentee carraaqattee galuu dandeessaa tajaajiltuun hawaasa deemuu barbaada. Yoo ati rakkoon always yoo boordara qaxxaamurtee laayina qaxxaamuramuu hin qabne yoo qaxxaamurtee at the end of the day nagaa eegsisuudhaa fi poolisii adda addaatiif rakkoo meebii harka hedduu yoo rakkoo keessa ifne eegaa. Ansiin jeebar ji'a lamaan as ture bakkin hin naanneen hin jirtu
namni ol gori gaggori naan jenjiru so far Atumaan yoo gartee goodi seenti malee. iyo yakka dalayte Yakka dalayte malee? yoo waan hin taane laaqqatte of course ni bigara konsera geuma qabaas yoo akkas ta'e Akkasuma. sanii achi ati biyya alarraa dhuftee ati diasporaadha ID tan as kenni ol deemi if ibsi kana godhi namni naan jedhu tokko hin jiru. Amsuudhumaa qabaattee asumaan dabarsee. An uummata Oromootiif nagaya hawwii fi jiruu gaariidhaan hawwaa nuti biyya keenya irraa baqannee biyya ambaa keessa yeroo dheeraa turre isin yaannaa isin jaallannaa gabbina keessan feenaa nagaya keessan feenaa rabbi nagaya isin haa buusu uummata keenya ka biyya alaa jiruun kottaa hawaasa keessan laalaan ja'anii ilaalcha siyaasaa adda addaatillee yoo qabaanne biyya keenya seennee bahuu akka dandeenyuun arkee akan jetti ani I was politically very active mootummaa kanallee dura dhaabbadeetiin mormaa ture mootummaa dabreessa mormaatiin ture fuula durallee hanga rakkoon uummata Oromoo irra geessutti mormuufiin taa'a san harama kana geessitu hin beeku sanii achi wanni hanga har'aa arkee gammachuu fi nagaa jira Kota biyya teessan guddisaa biyya teessan laalaa investimentii yoo godhuu feetan karaan isinii bara kota investi godha tanaan taazabee yaazuu naafeeruu keessaniif hedduu jaba galatooma. Kabajamoo doktora keenya doktora Mustafa Duno Galatoomii sagantaa kanarratti gartee nuuf argamtee akkasuma gartee ergaa gaarii kana gartee uummata keenyaaf dabarsuu keetiif hedduu galatoomii maqaa gartee daawwattoota gartee yaasuu biraatiin akkasuma gartee uummata Oromoo bal'aatiin hedduu sigaltoonfannaa kana boodallee fuuldurallee carraa gaarii waan barbaadde inshallah rabbi siif haa kennu si'amil keessu carraa takka waan raafadde waan very important okay tole hawaasni keenya especially namoonni biyya alaa jirtan yeroo dheeraa kafira qabuu fi kafira hin qabne jira ijoollee baadiyyaa hedduutu maatii gizee ilaaluudhaa dhuftan Finfinnee tana keessa hoteela qabachuudhaaf tourist attraction area dheeyxanii ilaaluudhaaf maybe rakkattanii xayyaarumarraa buutanii halkan tokko bultanii karaa baadiyyaadhaaf itti fufuu dandeessan. Ijoollee teenya namoota akka yaasuu birraa kanaatu jira. Ijoolleen teenya hedduutu jira. Ijoollee tana bilbilaa fi dubbisaa wallahi waan isin barbaaddan hunda isiniif godhan. San bira dabranii yaada adda addaa isinii kan isin keessummeessanii yaasuu birraa YouTube isaa hordofaadha. Information adda addaa isinii godhanii ani personally waan naa gootaniif maqaa kiyyaa fi maqaa family tiyyaatiin jaartii tiyyaa Saamiyaa Ibrahim Assawweetiitu YouTube keessa laalaa ture sababa isiitiin isin bare akka nama amate diidda wal beekutti na dubbistanii family tiyyi jirraa na fudhattanii na fuutanii hoteela na geessitanii naan deddeemtanii akka ajaa'iban na keessummeessitanii hedduu ulfaadha. I recommend these guys immoo isinii wannin jiru tola ooltummaa maan tana gootan kana maallaqa jijjiira tur company xiqqoo takka PLC itti baasaadhaati banadhaa tur company san register eega gootan booda abbootii qabeenyaatti wajjin waliigalaa makiinaa lama sadii fudhadhaa nama keenya kaalaa dhufu kan haa godina galus ni galchitanii haa Finfinnee keessa deemus ni deddeemsisitanii maallaqa ambaaf kafallu kana yoo isiniif kafalle isinis itti guddattanii namni keenya mooniin haa tabajee odoo ifin bir'anne gammachuudhaan bakka deemisan dhaqee galaan ja'a tanumaan isinii dhaammachuu barbaade hedduu galatooma. Galatooma amma dalagaan dalagu takkarratti hayyamanii qaba amma gartee waa'ee makiina kanaa fi abbootiin qabeenya keenya kan Oromoodhaa kas jiru baay'inaan gartee fitila sin dhiyeessu isallee harkachuuf gartee dulfaatachuu inshallah fuulduraaf gartee namoonni gartee abbootiin qabeenya kan Oromoodhaa viidiyoo kana daawwatan yaasuu birraa qunnamtan maybe illee yaada lisiif kana warra fayyadaman laalaba fakkeenyaaf namoota Oromoodhaa kan konkolaataa naanneessanii jira konkolaataan simply parking lootira dhaabbattu maallaqa nyaatu yoo ijoollee tana haala liiziitiin itti kennitanii takkaanis maallaqa xiqqoo lafa kaayanii baatii irraa akka isinii kafaloo ta'e isaanis fayyadaati konkolaataan teessanillee maallaqa dalaydii jechuudha. North Americaattis hadalagu kanuma namni kaash maallaqa hafalee makiinaa bitatu hin jiru especially diaspora irraa galtanii warri makiinaa isin naanneessitan ni beeytan namni down payment yoo qarshii kuma takka kaa'e amata shanitti makiinaa tana liis godhee hafalee fixa itti fayyadama look impactii ijoolleen tun uumuu dandeessu nama tour company amma gandee habashaadhaa kun olii gannaanneessee nama keenyarraa bu'aa buusuun dhimma Oromoodhaa maqaa balleessaa amma fakkeenyaaf nama kan dhiyoo kana siin jeetti YouTuberri wayii tokko harar dhaqee uummata keenya wajjin raahaa godhee gizee gabu waan akkanaatiin arkee waan jimaa jedhaniin tokkoon arkee
ummata gaggaarii welcoming nama godhu tokko wajjiniin taa'ee jee uummata Oromoo kanatti hima. Gurbaan tur kaampanii maqaan isii I believe One Love jedhamtu. Waan hamtuutti hima waa'ee jimaa kanaa fi jimaan kun second cash crop of Ethiopia tahuu odoo beeku lazy nama godhaa family violence dha fidaa wanni isin gootan san waan badduudha jeeti ijoollee tana hamilee cabse. Ijoolleen san akka dingataa ta'e YouTuberoota warra Kanadaati bilbila isaanii fuudhee itti bilbileetiin wanni ati yaadde perceptioniin kee kasan perceptionii dhugaatii ummatuma more hospital agartee nutis jibuma kana qaraanee qamaanee kee jirraa kaanee digrii meeqatti finnee jiruu gaariitti jiraachaa jirra. Tanaafu wanni isin hubattan san akkuma sirriitti tahee odoo jiru gurbaan tur kaampanii san garuu information dogongoraa isin kana jeeti yeroo dheeraa wajjin haasa'e. Rakkoo akkanaa tana hiitan jechuudha silaa. Ijoolleen teenya tur kaampanii mataa isii qabaatte. Konkolaataan teessanis tabilaash parking lot irraa dhukkee dhuydu kararraa baatee dalagaa eegalteeti. Ijoolleen tunis irraa fayyadamti jechuudha. In sodaatina abbootii qabeenya keenya project proposal baasaatti hanna. Namni project proposal itti amanaa proposal keessanii fi kaayota isa yoo beekan I don't think they will just say no. Akkanuma lafaa qaanii no isin jechuun danda'a. Tanaan jechuudha warra hedduu galatooma. Proposal ni qopheessa. Namni gartee immoo abbootiin qabeenyaa kan Oromoodhaa viidiyoo kana daawwatan yaada keenya kana hubatanii just gartee inshallah sun qunamnaa. Honestly yoo barbaadan yoo garantara akka taa'amu barbaadan an garantara isiniif hin ta'a. Thank you. Thank you. Garantara jechuun konkolaataa san fuutanii yoo isin kaballeessitan taate anniin kafala. Dhugatti wallahi promise. Garantara isinii godha yoo garantara barbaadan. Thank you galatan. Dhugatti ammaan ta'e jechuun namni gartee viidiyoo kana daawwate makiina takka yoo kanan gatii gartee makiinaan san naaf kan naan jesani nin kanaaf osuma nin balesna jechuudha. Abadan. I promise. Yes. Yoo gartee jalqaba hangana kan naan jee jalqaba gartee waan hin dandeessu nin kanaafi achi booda immoo waan hafee xiqqoo hangaan dorra murteessee nin kanaaf. Ammas kontraata farramtaa bara. Kontraata inni ati farramtu konkolaataa kana liiziin isaa kana ji'atti hanganaan kafalaa ji'a lama moo sadii wal jala yoon kafaltii dhaabe makiinaa kana sirraa hin fudhadha mallayna hanga irraa kafalte siif hin deebi'u kontraata juu farrama nama biyya faranjitti. Waan hanga irraa kafaltees akka hin dhabnee fi fuula duras kireeditiin ta'e kan bannee fi dirqiidhaaf namni carraaqee waan baatirraa isarraa eegamu san hanga konkolaataan kafalamtee dhumtuu kafala jechuudha. Abbaan qabeenyaa waan takka hin dhabu. The lose it khasaaran yoo taates abbaa bitee irratti taate malee abbaa qabeenya irratti hin taatu jechuudha. Inshallah namni gartee makiinaa kana gartee akkatti naaf hojii jiraate osoo kan nanyi ganaa nakkan hojii laaqees yoo jiraate dhugatti I promise isiniif kafalachuu. Akkasuma immoo namoota keenya gartee kan finne dhufan bakka fedhanitti haala gartee Dr. Mustafaan jeen irra caalchisee kana wada jechuudha. Nin gargaaraa jechuudha. Kanuma isin jaalna isin kabanya nuuf galatoomaadha viidiyoo kanarra gartee barumsa guddaa akka bartan abdii qabna. Dr. Mustafa gartee nuuf galatoomfadhaadha. Dr. Mustafa kan jechuudha. No, siif mala. No siif mala. Nama gartee si gadiitu maqaa harkabatii fi qabatii tokko jira bara. Dhugaadhaan ogeessa fayyaa hedduu kompetantii fi piraawuu ta'e tokko mustee yoo naan jette all good. It's okay. Viidiyoon keenya irraan tanaa kana fakkaata galatooma ulfaadhaa isin jaalasi kabanya sagantaa biraatiin yookaan immoo tuurii biraatiin gartee hanga walitti chaanutti nagaan nuuf turadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma hedduu ulfaadhaa.